الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota jaalatamtoota warroota barattoota kompiitara hunduma keessa nu baga rabbi guyyaa irraatiin isin gahe isinin jedha kanatti aansee inni wanni arra baratu hinnu waa'ee mantiqaa tanbiihaataa kan jedhamu wanta asirra qabee bakka kana jiru mantiqaa tanbiihaataa kana keessatti waa hedduu baratuudhaaf deemna jechuudha. Tokkoffaadha wanni mantiqatu tanbiihaata jedhameen wanni tokko rakkin tokko gama kompiitaratti yoo ka dhufu taate bakki inni beeksisa fuudheetiin nama sanitti kennuun bakka kana jechuudha. Fakkeenyaaf bakki rakkinayyuu haa ta'u rakkinayyuu ta'uu haa baatuuti bakki inni beeksisa kennuun bakka kana jechuudha. Fakkeenyaaf moobaayiliitii fuudheetii yoo ka itti godhu taate asitti kanatti beeksisa jechuudha. Moobaayiliin gama kompiitaratti dhuftee jirti jedheetiin bakki inni itti beeksisu bakka kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo argitanii akkasii jechuudha. Osoo irraa baase illee yoo baasuu barbaade illee bakkuma kanaanu baasuu danda'a jechuudha. Osoo filaashi taatee ni mul'ata jechuudha. Akkasi filaashi illee yoo itti gootan achitti man beeksisa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaan ammoo bakka kana waa hedduutu jira. Tokkoffaa fakkeenyaaf bakki kana keessatti sa'aatiitu jira jechuudha. Sa'aatii bakki sa'aatiin ittiin beekamtu akkasuma illee bakki afaan ittiin jijjiiran bakki sa'aatii kana yoo ta'e sa'aatii illee yoo jijjiiruu barbaadanii sa'aatii illee beekuu yoo barbaadan bakka kanaan beekama jechuudha. Lammaffaan afaan illee jijjiiruu yoo barbaadan afaan illee jijjiiruu yoo barbaadan gara ingiliffaatti ama ingiliffaatti gubbaarra jira miti osoo afaan oromoo kanarratti jijjiiree oromootti gubbaarra jira jechuudha. Kun oromoorra jira bulee kanatu mul'isa. Osoo arabiirra kaa'ee arabiirra jiraatu isa kunooti. Amma ayniin arabiidha argitanii oromoorra yoo kaa'e jalli kun oromoo jedha argitanii. Osoo ammoo ingiliffarra kaa'e ingilish akkanatti jira jechuudha. Lama sadaffaadha sagaleedha. Sagalee guddisuu fi xiqqeessuun bakka kanaanii jechuudha. Tamaam sadaffaa afuraffaan ammoo bakka kanatti wanni jiru moobaayilii kana fuutaniitiin intarneetatti hidhuu yoo barbaadan shabakaa waayifaayitti hidhuu yoo barbaadanii gama lakkoofsaatiin bakka kanaan hidhama jechuudha. Bakka kanaan hidhama fakkeenyaaf ammoo qaxila ittisaal kana godheetiin asitti kanatti amma qaxila ittisaalii godhee amma immoo akkanatti godhee illa kun shabakaa hidhuudhaaf deemutti jira jechuudha. Boodarratti ammoo osoo googolii banee ni bahe jechuudha shabakaan itti galchi jedhee mee haalaalu fakkeenyaaf akkanaa miti akkanaa miti ittisaaliidha. Wait. Kuna fidee jira jechuudha. Hidhamee jira. Lakkoofsa siteetti naqee jedha. Osoo lakkoofsa siteetti naqeetiin jedhame ka akkanatti jiru kuni akka kuraa addunyaa jiru kuni maal ta'a gama shabakatti garagalaa jechuudha. Akkasi akkasuma immoo baxxaariyaan dhibbarraa meeqa qaba suuraa baxxaariyaallee bakka kanatti gala jira jechuudha. Akkasuma immoo ifa gabaabsuu fi guddisuullee bakkuma kana jechuudha. Ifa kompiitaraa gabaabsuu fi guddisuullee bakka kana jira jechuudha. Kun ammoo magarfoona ani itti waraabutti jirutti bakka kana jira. Kun ammoo barnaamijni tokko kabanaa jiru barnaamijni tokko as keessa jira jechuudha. Kun ammoo barnaamija himaayata kun internet daawuloond manaajeridha. Kun internet daawuloond manaajerii kana barnaamija kana jechuudha. Gariin ammoo kafee yeroo isaati jechuudha. Kun ammoo barnaamijaan itti waraabutti jiru jechuudha. Akkasi
inni kun kana fakkaata. Kan biraa immoo bakka kana maaltu jira? Wanni bakka kana jirtu jala jirtu kun maalidha? Kuni baraamijoota banaa jiru bakka takkatti gadi buusuu fi akkasuma immoo baraamijoota banaa jiru bakka takkatti deebisuuf. Fakkeenyaaf kana dhufeeti yoo qabanu taate tokko kunooti. Lammaffaan salatal mahzuufaa kana yoo qabanu taate isiin bakka kanarratti banamte beeka. Lama sadaffaan ammoo WhatsApp immoo kana haa banu. Argitanii WhatsApp illee banaa jira. WhatsApp gubbaa lawhata taakkumitu jira. Lawhata taakkumi irra salatul mahzuufatu jira. Akkasuma mallee baraamija kanatu jira. Amma kanneen bakka takkatti dhabamsiisuu jechuudhaaf jecha yoo bakka kanatti dhufnee kuno guutuunu bakka takkatti dhabamee jira. Deebisuudhaaf ammoo kunu deebi'ee jira. Kana gubbarra kennee miti kana illee kun fakkeenya gad deebifne. Eegachi kan itti aanu maal salatul mahzuufa deebifne. Salatul mahzuufatti kan aanu maal lawhata taakkumi deebifne. Lawhata taakkumti kan aanu maal WhatsApp deebifne. Kanuti ammoo harka keenyaan gadi deebifne bakka tokkotti gadi deebifne kun akka ofii isaatti achitti deebi'a hin deebi'u jechuudha. Maaliif jennaan inni kun bakka kana yoo ta'u hin deebi'u. Yoo banaa jiraate baraamijoonni kunneen akkanatti banaa yoo jiraate inni bakka takkatti irra jechuudha hundayyuu akkana jechuudha. Kana jechuun maali faayidaa isaa yeroo kamitti fayyadamanii yeroo baraamijoota baay'eeti maalumaata baay'ee yookiin ammoo hisaabota baay'ee baraa osoo jirtee hordofaa jirtu namni isirratti dhufee hisaabota kan kee kana akka laalee waan ati hordofaa jirtu akka hin laalleef jecha daddafteeti amma kun akkanatti banaa jira miti akkana banaa jira ati kan hundayyuu bakka takkatti hojjetutti jirta akka daddafee namni waan ati jettu kan hin beeyneef yookiin ammoo akka hin agarreef jecha daddafteeti maati kan xooyiteeti wajjin haasa'uu dandeette jechuudha. Barnoonni keenya karraa kana fakkaata barnoota haarawaa kan biraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuu turaa isin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.